Safuu dhugaa waaqee baay'ee tokko nama gaddisiisa. Yaa bara dubartoonni garamitti deemaa jiru? Maatii akkamii irraa uumaman garuu nama jechisiisa. Dhugaa dubbachuuf maatiinis maal godhaa miti. Nageenyi fararri waaqayyoo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtu? Nagaa keessanii viidiyoo kiyya laayik, sheer, sabskiraayib gochuun na jajjabeessaa hundi keessanuu. Egaa biyya keenyatti TikTok awwaardii ijoollee warreen TikTokii hojjetan warreen tokkoffaa waan lamaffaa sadaffaa akkasittiin sadarkaa isaanii eenyu akka mo'ate adeemsifamee ture guyyaa sankaa dorgommii jechuudha. Keessattuu waa'ee uffannaa irratti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf akkuma argitanii uffanni isaan uffatan tokkoon isaanii jechuudha. Warreen uffata gaarii uffatanis jiru, warreen immoo safuu cabsanis jiru jechuudha. Dhugaa safuudha kun miicayyoo akkasittiin uffatte tana ilaalame. Maalinni immoo kan morma irratti hidhattee akkasittiin gad rarraaste kun handhuura ishiirra gad dabarsite maal jedhamame kun? Ajaa'iba dhugaa waaqayyo. Isheen garaa ulfaataatee akkasittiin uffattetu iyyuu qaama ishee guutuu mul'istee gubbaarraan gingilchaa uffatte bar. Maal uffachumaa isheen barbaachisu ture. Ajaa'iba. Akkasittiin dubartoonni qaama isaanii qullaa harma rarraasanii qaama isaanii qullaa uummata fuulduratti baahan jechuudha. Uummata qaanessan dhugaa waaqayyo. Dubartoota qaanessan, haadholii qaanessan jechuudha. Baay'ee tokko nama saalfachiisa. Warri kun baay'een isaanii uffata gaarii kan uffatan ni jiru. Qaama isaanii dhoksanii jechuudha. Keessattuu immoo jarri lamaan isheen ulfaatee uffatte tunii fi isheen immoo akkasittiin qaama ishee qullaa garaan dhuura ishee mormarraa hagaan dhuuraatti kagamadii wayii gadi dhiistee maal akka ta'e hin beeku ani. Callee wayiiti moo hin beeku maal akka ta'e garuu dhugaa baay'ee miidiyaa irratti illee baay'ee haasaa guddaa taatee jirti jechuudha. Waa'ee miicayyoo sanii hundumtuu safuu cabsitee jechaa jiru jechuudha. Amantaan ishee maali jechaa jiru wanti adda isa taasisu TikTok awwaardii irratti barana waa'ee amantaallee kaasan jechuudha. Maaltu fide waa'ee amantaa achirra? Kuni waa'ee hojii, waa'ee qarshii argachuuti malee waa'ee amantaa maaltu achirratti kaasaa isaaniin jedhe. Amantaa wal dorgomsiisuu fi achirratti bahammoo achitti wal gahammoo waan hojjetaniif qarshii badhaasa argachuuf achirratti bahan. Naman ajaa'ibu waa'ee amantaa achirratti kaasan, waa'ee amantaa Pirotestaantii achirrattiin waa'ee wangeelaa achirrattiin haasa'an jechuudha. Achirratti kaasanii achirratti illee lallabaa turte jechuudha. Takka ajaa'iba qabu ganaa jechuudha. Ganaa ajaa'iba qabu. Namni keenya bakka laallatu. Bakki amantaan itti lallabamuu fi bakki itti lallabamne illee adda baafatanii hin beekan jechuudha. Namoonni tokko akkuma isaanii dhufeetti iyyan maayikii qabatanii jechuudha. Kanaaf maaltu walitti fide achirratti? Amantaa fi waa'ee hojii, waa'ee TikTokii maaltu walirratti fide? Maaltu walitti fide achirratti? Wanta ka'ee hin beekne, wanta haasa'amee hin beekne, wanta akkanaa TikTok awwaardii irratti wanta dhiyaate hin beekne waa'ee amantaa kaasanii jechuudha. Egaa waaqayyo lapheewwan gaarii yaadu isaaniif haa kennu. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa. Namni keenya baay'ee safuu cabsaa jiru. Keessattuu ijoolleen TikTokii hojjetan baay'ee tokko safuu uummataa cabsaa jiru jechuudha. Miceettiin akkasittiin qaama ishee qullaa uffatte sunillee ergasii dhiyaattee turte miidiyaa irratti haasaa taasistee turte. Amantaa koon himadhu jette. Amantaa koo hin beeksisu, amantaa koon himadhu jette. Isheen himachuu baattu illee warri ishee wajjin hojjetu, warri isheetti dhiyaatu, warri naannawaa ishee hin beeku amantaa ishee jechuudha. Maaliif warri maatii ishee beeku amantaa ishee hin beeku. Garuu warri maatii ishee bakka hin beekne fagoorraa kan dhufte yoo taatedha kan amantaan ishee hin beekamne malee jechuudha. Malee namni isheetti dhiyaatu hin beeka amantaa ishee.
Kanaaf amantaan ishee Pirotestaantiitti fakkaatti maaliif morma ishiirraa homaan qabdu masqalii waan tokko kirrii homaallee hin qabdu. Amantaa Islaamaa hordofti akka hin jenne shaashii takka illee mataarratti hin uffattu waan uffate tokko hin qabdu jechuudha. Garuu dhugaa baay'ee tokko nama saalfachiisa. Baay'ee dhugaa dubbachuu nama saalfachiisa. Osoo gochaa akkanaa osoo hojjechuu baatanii baay'ee namatti tola. OBN irratti illee waa'een akkanaa jalqabamee jira jechuudha. Kaayoo itti fufanii uummata wajjiniin gadi bu'anii keessa bu'anii yoo waa'ee kana kan mari'atan ta'e dhugaa waaqayyoo waan gaariidha jechuudha. Kuni wanta deeggaramuu qabudha. Maaliif uffata safuu cabsan uffachuun akkamitti ilaalamaa jedhanii yaada kaasanii turan, yaada kana jalqabanii turanii akka itti fufanii keessa galanii uummata mari'achiisan illee abdii qabna. Dhugaa waaqayyoo keessattuu akka aadaa keenyaatti, akka aadaa Oromootti safuudha dhugaa dubbachuuf safuudha. Dubartiin qamisii jilbaa olitti uffattee harma ishii mul'istee akkasittiin laphee ishii hunda mul'istee deemuullee dhugaa waaqayyoo akka amantaatitti illee ta'ee akka aadaatitti illee ta'ee kun safuudha jechuudha. Kanaaf nama safuu cabsee akka adabbiin itti godhamu osoo taasisanii keessa gadi bu'anii uummanni wal ga'ee mari'atee maatiin osoo wal barsiisee gocha gadheen kuni dhaabbachuu danda'a jechuudha. Dhugaa kuni wanta jabeeffamee itti fufamuu qabudha. Akkuma argitan kunoo akkasittiin qullaa isaanii ajaa'iba hin qaanoftu dhugaa waaqayyoo akkasittiin harma ishee mul'isaa garaa ishee hunda ishee argitanii jirtu. Akkasittiin uummata dura dhaabbachuun hagam nama saalfachiisa. Dhugaa waaqayyoo baay'ee nama saalfachiisa. Akkamiin saalfanne siin akkamiin uffata kana uffattee gadi baate. Ajaa'iba, nama ajaa'iba dhugaa waaqayyoo. Dhaloota boruu maal barsiisu? Kan amma jiru yoo maal irraa barata? Egaa kun uummata irratti illee wal barsiisuun dirqama jechuudha. Wanti akkanaa wanti safuu cabsu dhaabbachuun dirqama isiniin jedha. Mee like share godhaa.